Ani ilma Usman Bey Orhaanidha. Ani nan jedha. Akkam jirtu? Nuti dhufnee jirra. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في أردفتوتا خينيا إيجا جوجا الراخنا سجنتا تنتلا بيكسيسا خينيا كان تكفادا كرولوس أورهان قبلني سنفني تجرا إيجا تنتلا خينيا كان الراخي ستي وانتوني نتلالو هاريرون أورهان بي في على الدين بيجدو جرو مال فكاتا أكسم هاريرون أورهان بي في عثمان بيجدو جرو على تانيسا أكمي مالوناتون أورهان بيمو على الدين بيدقرتي كان جرو فيديو الراخي ستي ندبنا كانوا ما والكبتي هاريرون gonjaa fi niilfaraatuun gidduu jiroo maal ta'u kana hunda akkaataa seenaatiin ta'ee akkaataa seenaatiin wal qabsiisuudhaan isin waliin mari'annaa garuu viidiyoo kana osoo hin jalqabin duratti akkuma kanaan dura isiniin jechaa turre chaanaala keenya Ororii Kard subscribe godhuudhaan mallattoo notification kana banadhaa akkasuma viidiyoo keenya like godhaa yeroo tokko asitti please viidiyoo kana pause gochuudhaan akkuma asirratti gartan kanatti VPN download gochuudhaan VPN banuudhaan akka nuuf daawwattan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna akkasuma warroonni hojii Ororii Kard isinitti tolee itti boharaa jirtan please فيديو كينيا كنا VPN بنودان هاجر أمتأكد وداوتن خبجا في جاللان سنكافن الرديبين كان أفجع فيديو كينيا كان الراجل كابون درتي انترو جبابا بودا ولتي دجانا إيجا خبجمتوتا خينيا ولتي دجاني تجرا أحكم جل كابي سنين جي بليز VPN بنشوران أكنو داوتن أبدي كمنا نمون VPN بنتني داوتن كومنتي إرتي نو بيسيسا إيجا بيسيسني جل كابا قلك فميجرا تليجرام خينيا رتي تشورا أفان أوروموتين بريفا ميسينيغوني قلك فمني تجرا وروني أسمانو تليجرام خينيا كان دراني جلتي نوردفا جرتن تليجرامني خينيا كان دراني تيمتي sun sababa rakkinaatiin qabamee jira wanni isin godhuu qabdan telegrama haaroo kana description box jala yookaan gara asii barreeffama gara gadiitiin jiru jala linkii isiniif kaa linkii san tuquudhaan seena eega beeysi jalqabaa irratti akkuma gartan kurulus Orhaan Oktoobar 29 gallakkifamaa ja'amaa jira kutaan takkaffaan murtaa'eeti jira akka Oktoobar 29 gallakkifamu asumaan hundi keessanuu akka hubattan barbaada hundi keessanuu Oktoobar 29 afaan Oromootiin chaanaala keenya haaroo kanarratti gallakkifamaa achirratti hordofuu dandeessan akkasuma akkuma beektan kurulus Osmanis xumurameeti jira bara jaaffaa isaa xumuree achirratti gabaafameeti jira kanallee asumaan hubadha warroonni hin beekne akkasuma utaalcha yeroo gara waggaa 9f nutti agarsiifameera akka waa waggaa 9 filima keessatti dabaree jiru nutti mul'ate beeysi jalqabaa irratti abbaan gadaa tokko yookaan bulchaan tokko akkas jedhee dubbateeti jira haa ta'u malee viidiyoo kanaan dura egaa viidiyoo yeroo darbee yookaan viidiyoo duraanii kan Usman Bey erga buursaadhaan naannawee yookaan marsee goolamachitti dhaabbate waggaa 9 waan darbeen fakkaatu jechuun waan darbee waan nutti fakkaatu hin jiru waggaa 9 guutuu masaraa buursaatiin marsee waan ture hin fakkaatu kun waan namni turkii tokko yookaan bulchaan tokko jechaa jiru ta'eeti argama filima keessatti jechuudha beeysa keessatti yaada dhuunfaa isaa ta'uu ni danda'a kun marfamuun Usman Bey fi Orhaan Bey wajjin waan wal qabatu hin qabu maalumaafuu Alaaddin Bey fi Orhaan Bey seenaa keessatti akka turan maal akka turan ilaaluuf mee ija seenaatiin haa ilaallu akka seenaa Orhaan Bey fi Alaaddin Bey gidduutti dubbatetti wal dhabdeen isaan jidduu jiru hin turre Orhaan Bey Usman Bey duraanuu isa bakka bu'aa akka danda'u waan beekuuf injifannoo maqaa isaatiin beekaman hunda keessa Alaaddin Bey gahee guddaa kan qabu hin fakkaatu jedhama haa ta'u malee maqaan Alaaddin ogummaa fi saayinsistii ta'een kan dhufu yoo ta'u bulchiinsa kana gaggeessuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudhaan dubbatama kana jechuun Orhaan Bey injifannoo galmaan ga'aa osoo jiru naannolee mo'aman kan bulchuu akkasuma itti gaafatamummaa uummataa kan fudhatu Alaaddin Bey ture akkasuma bakka tokko dhuunfachuun akkuma rakkinaa achitti mul'atuun erga injifatamee booda hiikuun akkasuma rakkoo uummataa kan furu injifachuun ulfaataa miti jedhama waa'ee Mongool yommuu dubbanne garuu addunyaa guutuu mo'ataniiru isaan garuu bakka deeman hundatti dhiiga qofa dhangalaasu bakkeewwan isaan keessa darban lubbuu xiqqoo qofaatu hafa kanneen hafan immoo isaan gabroomsuu turan yookaan warra hafan san ni gabroomsu kana jechuun Mongoolonni addunyaa kanaan yookaan addunyaa kana mo'atan malee ni mo'atu malee bulchuu hin danda'u jechuudha bulchuu hin danda'u jechuu ni dandeessu garuu musliimoonni akkas hin turre Orhaan Bey injifannoo ni raawwata Alaaddin Bey immoo rakkoolee jiran furuudhaan iddoowwan mo'aman sana furuudhaan bulchiinsa achi jiru hunda bulchuuf ni haala garuu kurulus Osman keessatti waa'ee guyyoota jalqabaa yeroo Usman Bey lubbuun ture waan dubbannu fakkaata akkasuma yeroo Usman Bey du'aan boqotu
Orhan Bey yoo fedhe qabeenya Usman Bey hafe hunda mootummaa dabalatee walakkatti qooduuf akka danda'an Alaaddin Beyiif yaada dhiheessa. Akkasuma isinitti haa himnu Alaaddin Bey garuu didee ati nama bakka bu'aadha ani immoo muummicha ministeeraa keessanii ministeera addaa keessan nan ta'an yookaan waanuma yettanii waamtan hundaan jedhaan maalumaafuu ilaalchi seenaa kanuma. Ammaaf filima keessatti Alaaddin Bey Orhan Bey baay'ee waan hin gammanne fakkaatu isaan lachuutu. Kana caalaas Osmaanittis addatti waan gammadee hin fakkaatu. Dhimmi Orhan Bey akkuma argitan duula irratti deemaa jira yookaan filima keessatti beeysa keessatti isaa duulatti deemu argitan. Alaaddin Bey garuu mana jira. Yeroo tarkaanfii argine hunda Orhan Bey ta'ee jira yookaan yeroo lolli tokko dhufu hunda Orhan Beytu deema. Akkasuma beeksisa kana dura ba'e keessatti Goonjaan akkasuma gammachuu waan qabdu hin fakkaatu ture. Goonjaan Osman Bey abbaa warraa ishee lola irratti akka hin ergine isitti dhagahamaa jira. Maaliif isaanis Orhan Bey akka nama bakka bu'atti fuulduratti fidaniiru yookaan bulchaa biyyattiitti ta'a jedhanii fuuldura ka'aniiru. Sababa kanaafidha akkas jettee addi. Kanaafidha Goonjaan irra deebitee Alaaddin duula akkanaa irratti deemuu akka qabu itti hima jennee yaanna. Kana irraa deddeebitee kan dubbachaa jirtu Goonjaan ammallee mucaa waan hin qabneefi yookaan daa'ima waan hin qabneefi akkasumas Alaaddin dirree waraanaa irratti akka hafu hin barbaaddu yookaan dirree waraanaa kan dheeyne yoo manatti hafee isiin akkas hin barbaaddu. Garuu Usman Bey eessatti Alaaddin Bey akka barbaachisu caalatti hubata yookaan bakka itti Alaaddin Bey barbaachisu Usman Bey akka gaariitti beeka. Kanaafidha ilmaan isaa lamaan yoo deeman taatee tokko yoo mudatan yookaan rakkoon tokko yoo mudatan haala akkasii keessatti Usman Bey ilmaan isaa lamaan lubbuu isaanii akka dhaban gonkuma akka hin barbaanne kanaafi kana beeka. Kana jechuun akka qaama iskiriiptii diraamaa kanaatti yookaan filima kanaatti isinitti himna. Maal hunaatu yoomiyyuu gama Orhan Bey ni fudhatti jennee iyyaannu yookaan Orhan Bey qofa deeggarti jennee iyyaannu. Lamaan isaanii iyyuu ni deeggarti. Sababni isaas lamaan isaanii dhaqanii duula irratti ni hirmaatu. Kanaafidha yoo Rabbi fedhe injifatanii ni deebi'u jettee waa isaan lamaanii dubbachaa akka jirtu beeksisa irratti argitee jirta. Kana irraa wanti tokko beekamaadha. Orhan Bey dursee waan deemeef boodarra Usman Bey Alaaddin Bey akkasuma isa duuka erge. Kanaaf isinis yookaan isallee gargaaruu danda'a sababa jiruufi. Alaaddin Bey bakka isaan baay'ee barbaadanitti Orhan Bey akka gargaaru beekamaadha yookaan bakka Orhan Bey baan akka gaariitti rakkatanitti Alaaddin Bey dhaqee akka gargaaru ifaadha. Masaraan injifatamuu immoo buursaa hin ta'u masaraa biraa ta'a. Gaafa injifatamuu Alaaddin gahee guddaa masaraa sana keessatti qabaachuu ni mala. Kanaafidha garuu Goonjaa fi Niilfiraatuun ilaalchisee dhimma isaanii irratti akka ifatti taateewwan namatti hin tolle tokko ammas isaan gidduutti uumamuu akka danda'an isinitti haa himnu. Mahamed Bozdaak iskiriiptii Kurulus Orhan kan Dirlis Ertugrulii fi Kurulus Osman wajjin baay'ee wal fakkaata jedhee eegeera. Sababni isaas achitti waan beektuuf Gondogdoo Bey fi Ertugrul duraan walitti bu'iinsa akkasii qaban. Baay'ee gosa keessatti wal dhabuu turan dhumarratti garuu tokko ta'an. Kana malees Usman Bey fi Gunduz Bey fi obboleessi isaanii Saafjii kan sadaffaa jechuudha isaan gidduutti qabsoon teessoo mootummaa akka ture sadan gidduutti waliigaltee dhabuun akka ture argitaniittu. Dhugaadha Mahamed Bozdaak seenaa kana dhimma Alaaddin Bey fi Orhan Bey irratti fuulduratti tarkaanfachiisuu barbaada. Maalumaafuu beeyisa dabalataa gadhiifama. Dhugaa seenaa dabalataa irrattis isin waliin ni mari'anna. Filimni kun akkamitti xiqqoo adda akka ta'ee fi seenaa akkamitti akka addatee ni agarsiisa. Ammaaf immoo wanti Mahamed Bozdaak nutti agarsiisaa jiru ammaaf wanti akkanaa ta'uun isaa ni mala. Garuu seenaan nuti isinitti himne kun du'a Usman Bey xiqqoo dura yookaan xiqqoo booda. Dhumarrattis wanni tokko kan isinitti himu filima keessatti Osman yeroo taa'ee dubbatu hedduu mata jabeessa hedduu maarro jedhee dubbachaa ture waa'ee Orhan Baaneeti. Filima kana keessatti Mahamed Bozdaak akka xiinxala keenyatti wanni inni qindeessee akka gaafa jalqabaa Usman Bey mata jabeessee jechaanii turan gaafa inni xiqqaadha jechuudha yookaan inni dargaggeessaa mata jabeessaa minaa minjaanii hedduu takka arrabsaa turan. Kanaaf Orhan illeen daanduma Usman san hordofsiisaa jiran yookaan bifuma isaa saniin mata jabeessa qaalii namaan dhaga'uu fi murteeffataa waan akkasiisan irratti oofaa jiran. Kanaaf akka mul'atuttu filima keessattis odoo seenaa hin taanellee akka inni bakka bu'u
mul'isaati jiru maaliif jennaan ofii murteeffata waan ta'eef fiilima keessatti illee galgala kana rafuun hin jirtu jeeti nallee dabalatee jee dubbatee ture kanaaf bifa saniin fiilimni bifa ajaa'ibaatiin qindeessanii deemaati jiru maalumaaf viidiyoo keenya irratti ilaalchi keessan maal ture hagam takka isinitti tolee jira kutaa koomentii keenyaa irratti kutaa yaadaa koomentii keenyaa irratti nuuf ibsa viidiyoo itti aanutti wal argina hanga sanatti nu faana tura chaanaala Oromoo Riikard irratti nu hordofa akkuma jalqabe isiniin jee chaanaala keenya subscribe godhuu hin dagatina pilaatfoormii keenya hunda irratti nu hordofuu dandeessan linkiin profaayila jala jira akkasuma warroota nu fakkaatanii hojjetan irraa if eeggadha lakkoofsi keenya kan bilbila istuudiyoo akkuma beektan fiilima irratti ni maxxanfama duraanis ni beektan kanaaf baay'ee takka irraa if eeggadha maallaqa karaa kanaan sassaabu jiru waan ta'eef irraa guys ninjenna nuti studio Oromoo Riikard dibbake irraa kanaaf turtiin keessan nu faana haa ta'u isiniin jecha haga qophii biraatti walitti deemnutti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh